Una dawwal tinjira bar. Uno. Namni dhibbi shaneen kun ittiin ragaanaa ta'a. Nama kijibara teekistiin godhin ammas. Dawwalaa jira. Hello, assalamu alaikum. Dawwalii gaa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Live ranjira. Awisha baddeessaadha. Waardaa wajjin. Gaaffiin si gaafadha jeetti. أيه. Maa warqii jijoo maqaa kiyyalee oolale maa wardaa jii. Ni beeka waardaan oolee ni beektaami. إيه. Waardaan amata meeqni taatisa dhaggeeffachaa jira live irratti. وردان عمري شدامو. وردان تون عمري شدا يوتي كاسي نمامته دمي صديقي جرا كم. Saddeet hunoo. Aboo galatama kabajamoo. Sadiije. No sadiije. Diddanii meeqa godhin. أما دي دمي صديق نمني قرب بكديله سنورة كم تي أما تقول صديق تيجا. Hunoola. Na faaqiyya qaba. Obbaa duraa wallaahi billaa amata 23 eenyu ijoollee biyya tiyyaati wal lolchista. Obbaa duraa amata 23 mucaan. Deebiteetiin amata 28 jeegattee. Hin jenne mucaan akkas amata 23 taadis. Aboo namni gurra bakka dira san urate akkamitti ama Eenyu ijoollee biyyaati wal lolchista amata wallaahi billaa watallaa amata 23 didam saddeetii gurbaan. Eebasiite sampoota irra jee. Kabirattiin si dawwal. Eenyu ijoollee biyya tiyyaa wajjin lolchista. Ijoolleen gandafichee wajjin baranneen qabaabara. Ijoollee wajjin barnoota baranneen qabaabara. Amata 23 jee mucaan. Deebiteetiiti amata 28 jennaan nama gurra dila san bakka san urate moo isiin jee. Gurra nama qabu urataa kananaa deebisaaf mani yaalla soonoo bakka hedduu uratee daaba kaayyata. Aboon dawwal namni ni jira Kana deebii nana bara. namni lubbuun jira. Lammaffaa immoo. Namni lubbuun jira. Dawwal anillee siifin dawwal ennaan. Hin amanu. Taati dawwaltu namanu. Hin amanu. Hin amanu. Nama nan beeretti dawwalin gaa nama na beeku ijoollee biyyattii gandaficha hojii Aboo ijoollee biyyattii dawwale. Ijoollee baddeessatti dawwalu jira. Ijoollee dubbiin ol naqaas ta'u hundi ijoollee biyyattii jirtu qofa dawwale. Haay maal jechuu barbaadde zammaanoo? Iddaan namni ajaa'iba. Dawwale. Irraan abuu yoo naan jettaan ijoollee biyyattiitti irraan sii bu'a umrii. Takka irraa naaf hin bu'iin ijoollee na wajji baradhee wajji guddadheetu jira. Ijoollee na wajji qareetu jira. Inji yoo barbaachisaa ta'e kaardiin barnoota itti baradheen fidee isin himattansa. Aboo dawwalutti jira. Dawwalii bakka feetii dawwalii. Baddeessuma dawwaleeti. Ijoollee baddeessaa wajji baranne qofa dawwale. Okay, buushuun saayibakeetii mi? Buushuu rannaa dawwalii. Buushuu artistii rannaa dawwalii. Bushittis dawwalutti hundatti ni dawwala. Buushuu qofa naa dawwalii bakka nama biraa dhiisii hundaa'u. Buushuun obboleeyyan kiyyaa wajjin saayiba waan ta'eef obboleeyyan kanarra gurguddaa waan beekuuf buushuun naa dawwalii. Nama biraa dhiisuu nama biraan illee akkan itti aaruun na taasisti nama nan hin beekne buushuutti dawwalii. Hayi indii na chinnaa. Barsiisaa barnoota kaardii barnoota kutaa. Abooti amata. Gandafichee. Qolleen qaamtu namni. Zammaana wallaahi billaahi barnoota kaardii baradheen barnoota kaardii baasee fida akkam gandafichee ittiin baradheen. Haati ganda ficheen ni beeka ganda gizee xiqqisho gadoo mana bichaanii qolanii xiqqoo gadoo qotan bishaan boosan. Jammar gaa manni barnootaa wayii kijibaa yoo buushuu rannaa dawwale ma buushuu artistii rannaa dawwale. Bushu na eegi. Buushuu aannan bara isaan qabu ati ni qabdaa olis saayibaa siifin isa rannaa dawwale. Bushu hayiluun. Ti dawwale buushutti. Goliif Yoo umrii biyya sanii ol taate wallaahi billaahi maqaa rabbittiin kakaddeemi zammaan dhufeetti shillimaata sii kannee wanta jaa yoo sanii ol Diddamni saddeet diddamni sagal jau jira nu amma doolaara kuma qopheessi. Sabataan akkanaan dale doolaara kuma lafa kaayi. Takoomantii amata 40 ajaa'anii buushuu qofarraan naa dawwale buushuu maawardii sanii ol yoo jee wallaahi una magaalaa takka wajjin jirraami anaa dhufee sii kannaan siin jee bara. Ndee maayif darartaati. Coo ollaa keetii hojii guddatan irratti dawwale jira. Dalaan fadhu buushuu rannaa dawwale buushuu artistii rannaa dawwaliin siin jee bara. Nambara isaan qabu malee wallaahi ittiin dawwaladhaa. Macaara sharatti isaa dawwala. Isa macaara sharatti. Buushuu qofaa dawwalaan baqiinooni lanee baqiinoo. Hayi namni amata diddami. Hayi eega jimaa qamoo eegaltee amata diddami sadii. Eepan jimaa qamoo eegalee amata akka soo ani nan beektu amata akka jimaa qamoo kan hin eegaleen bara deengaddaatiin jimaa qamoo eegalee an jimaa sanuu ni qamaatee hin jaamu an jimaa poroomeeshiniin isinii godhe malee. Ubeessiste san dhugaa san jimaa
ati jimaadaf assalamu alaikum dhugo badisa assalamu alaikum live irra jira warda dawjin jolle badisa da wali umri ti gafa duna jette warda na mata me gane ta warda no le mata me gane ta Soddo milam. ha rade bif Soddo milam. uno mal Bushu federa nada wali. صدق ميلا ما تيجي مصدق خانم Bushu nada ورينا نرد ولا جول جرنا nada wali نسبه sinjer. نسبه Bushu nada wali sinjer. Bushu da wali. Bushu tinin da walan janne. Because nama na be kuna waya. Nama nambe ne oji wudi dirim man seno. Nambe ku wani ni te sambe kwan. بوشو تمرت Nama tu bistega na لابد مس بوش تنت ولا Bushu da wali di yo bushu na beka. Gize walle sum dufu ani da kunture na beka. Yo bushu sadi all warda umri isi hagana tati je wallahi wa billahi zamanu sifin kanna. Makarab bitin siyame bar. هاي بوش بكا دولي بوشتي نيت مركولا تركميركي رد دولتي عمري تينغافتين ورد النبيخو ورو بليغ يا جن سايبه توريغا فدو نزي بوركو ادمي سانيتون بيخو ورو ادمي يا مخون ورو عمري ابو عمري سري سيمن صدم ما صدم سيجان صدم الى مجان بس انا عمري ساتون بيخو دنا زجرا سوخون عمري ساتون بيخو ورو عمري يا بيخو غافدو برباتي ساتانا من برنوتا ركيتين سيني فيدان سيني جيبات ندي انا ما براتي نما من وسالا دلاتي دكان كايسه تندلت بقى ابو شورا نادا ولي ون خيساتي في عمري ساتون بيخو يا بيخا ندي دولي بو شورتي بوشول وردان اما من صدماتو نجرتي غافا جي اني والله مقاربتين كخدمي انا دفي بك تجرتو تسيخن هاي ما لا غنت دورال مالك ولين جنگا ايه مالك جيجا ايه دورال كما هاي مالك زمان مالك غنتا هاي هاي انت بابا تونغاري اوه استغفر الله هاي وان براتك نمافو خدنين بي وان برا ايه نمني ناكي جو صابو نمافو خدنين بي وان برا ان ورد ما نتغرتون دول ما اكو ما دنابات في زغاب دمله برانس فلوچو فيمتي ايه انا ما براتي فو تكا خدنين بي سنجي برانش دبيتنا حرلي اوتو باتنا اسلاماتي يو نمني بوشون كون بيزي تو دندا بوشو انا مالي غيرا بوشو انا ما ميونو بوشو بديسا بوشو بديسا ارتستي ايغا ايه يسد ده ولا اني نو بيخا لكن نو بيخا اني بكا وبلاي خيسني بيخا انا بوشو. اللي نبيخا وبلاي تي ولا دلني اللي نبيخ السلام عليكم لايف الرجل قال في تكامل سيدة ولا خبجمو ما وردي جنجي ايش نيتوركي لما كبغا نيتوركي ككبو جرا لايف الرجل قال في سيقا فتشوف خبجمو ارتستي غي ما وردي يوخاو واردان نولين بيتامي ايه واردان وقامي كانت تاتيما عمري سيم ايه I don't know though جولي اكو مدتين بيخي بلين او قدامتي إذا فاكست دولي بيكو قرونا بيخا جولي بلي يمسي انقفا جنين سايباني حاجة ميكاني تاتيمي جدي تلمامتو جيمي تجي عمري ما كان تايتي ada gizi gimmitu ishintu meeqani taati dama kana nama taati yemma yaara ha di dama akkasuma fakkaata sanyii waan naa kan nuti qopheessi zammaano waan naa kan nuti qopheessi
أنا في بوشون بالبلا وليتي سينكبنو Ega wal bartan baanesa bushu ega wal bartan. Dhaggeeffadhu dubbiin godhin zammaano dubbiin godhin. Nin goda dubbi. Insalo to. Isi kana maano akarratti tamana anja bushun kun. Akarratti aduunu akarratti aduunu jebar. Akarratti aduunu. Haka jaaladhu. Anaafi bushuu sibiratti narke bushuu footoo hanke. Namalee naafi bushuun akka artistitti wallahi obboleeyyan kiyyaa wajjin saayiba. Mana keenya dhufan obboleeyyan kiyyaa wajjin. Gizee san artistii gizee jan wal tikikkileenyatti beeka bushuun ana. Tikikkileenya na beeka. So namni si beeku si amadaalu. Ammaan tana dubbii takka malee sila ani gizeen si qabdii seenu akkati waa qabdii naa kannitu beekuun qaban irra ture. Sila sirraa hin fuudhu wallahi zammaan amma ega wal bartan baanesa dubbii addan baafanneen. Noodii si gaamme ega wal bartanii fi kana dubbii jalan dhayin. Bushuun walillee quban qabnuun sinjee walillee dubbisnuun sinjee bar ani si biratti Ahmad diddama naan jee bar wallahi billahi umriin tiyya hagasuma Ahmad diddami sadii diddama gaafa nuti barkumee dhiyoon tanaa barkumee gizee kabajnu ati amma talama umriin jettu tiyya barbaachisaa yoo taate waraqaa barnootaa jira mi barnoota akkana janii seenanii mi gizee teenya akkas jeetiin seenee gizee tiyya hinki jibu akkana jeetiin gaafa barkumee nuti asitti Itoophiyaa miliyneem gaafa nuti kabajnu Oska jiba baga umriiti ya Qur'aan dhageessa Azumaanu ilma biyya kiyyaa bushu wallahi billahi guyyaa takka alada karra bushu ya miti leencan kannaaf leenca dhoofa maalifi namummaa isaa wallahi billahi guys hundi keessanuu artistiidha deemaatii YouTube isaa subscribe godhaafi takkaa nama dubbisee hin beene bushuna naman dubbisee hin beeneen naman harkee hin beekiniin Nairobi jira namni rabbiif jecha ani umrii fi xiqqeessa namata meeqaniinta obboleeyyan loonni hundi asirratti umrii kiyya kanan beene umrii ati yoo amata diddama taate an amata 12 anta kan dhalan ijoollee ammas wajji barannee sii fida buushuun nagim ijoollee wajji barnoota barannee jira silaa wal qabsiisne maallaqa faa wal qabsiisne sin dhiisuun tureen maallaqa waliin qabsiisne malee naafeeti ammallee bari amasiisaa miti konfidensi nan fikkabu gizena wallahi billahi tallahi jesi kabadu naamanu qabda Koda takka ati naan jaallate koda takka yoo warda hin diddama taate tanteedii samma shofaadii isiti umrii tiyya baga ijoolleen biyyaa jiraatte namni si beeku zammaano fakkeenya amma ijoollee saayibotan qabdaa nama hojii barattee qabdaa nama hojii nyaattee laayifii dabarsitee qabdaa nama warri na wajji qareef warri wajji addunyaa hundi adawwiidha wallahi warda yoo irra dabalte zamaanuu namatti meeqa siin jaan itti hidaan adawwi hojiin qareen adawwi ani mo maalifi nanillee rofu sarratti naada wali siinjee eenyugaa bushuroon naada wali siinjee naafi bushuun saayibuu mallee hin qabnu obboleeyyiin kiyyaa wajjin saayibummaa qaba obboleettii xiyyaa wajjin hedduu saayiba akkas jeeni obboleettii ishee hangafaatti saayibaan anje obboleeyyiin kiyyaa wajjin saayiba ture bushuun soo obboleeyyiin kiyyaa kana jechaa na harkanii dhudhufa mana keenya artistii ture achittis ni wallisaa akka sargii kanarra dhiyaatee wallise isaa fi Faraansulee saniifuu aan akkasitti harka ture saniifin deemii eega qama beegaltee wata amma diddama baga naa jiraate wallahi billahi maallaqan sii kan nu ka'e buushuufin if qabe buushuun yoo fedhe maallaqan ergaa fi yoo fedhe as fideetiin leenca oofa wallahi billahi silaasira naa dhufe buushuun sun silaasira naa dhufe inni tokki mummuraa bara eega wal barree amma diddama waan naan geessu amma osoo liifirra taa'utti leenca bitadhee leenca irra oofee si garsiisa amma leenci tokko itti xiqqaataa aslan tokko buushutti wallahi itti xiqqaata deemaa hundi keessanuu buushuu isaati sarchi godhaas gubbarratti nama akka inni ta'e isiniif baa wallee inni akka sirbuu isiniif baa buushuu isaati sarchi godhaa yuutuuba yoo keessaa ta'e subscribe godhaa fi wallee hedduu nama jabaadha. Nama duraan irraa jabaa ture. Waanuma umrii irraa si bu'e bakkatti hayyee deemaati yuutuuba bushuudha haarawa kama bushuu official jala fakkaatu. Umrii maaliif ranaavoon maaliif? Subscribe godhaaf yuutuuba isaa. Nama jireenya qabu nama jaartii qabu nama jireenya qabu maaliif waan tikkileenya irmeen salammaaqno anaa ijoollee waan na beekuuf. Anis akkuma qajeelcha kana gizee umrii irraa naaboon ni gammada. Ani maaliif umrii irraa naaboon atiin na ajaa'ibe malee atiin na ajaa'ibe warra tirki mirkii takkaa maallaqa narkiin irratti dabaltee umrii tiyya naa gaafadha. Oh. Dalti teenya wajjuma qaraane abata lama sadii akkana jiraatu turte. Saniifuu hin cinqin. Amata meeqa ishiin? Amma tirki mirkii nan barbaachisu maraadhi. Qaadamani jiraate isiin nama 25 akkana bira waan qotu irratti hin fakkaatu. 25 bira qotu. Edmee soomatu 22 jaakunis dhufee lama tiidaa ta'e ammas.
Dhugaa mijiin dhugaa ni himta. Sidura amata meeqa barachuu turte maashillaa kiyya. Dhugaa mijiin an ganda ficheetti barachuu ture. Amata lama na fakkaate bakka. Sidura. Na dura amata lama qaraa'uu turte. Anamman tana gibbii ganda waggaa lamaame. Amata meeqa jechuudha. Bakka isin silaama nama giraaduweetu godhe jechuu isin. Amata 25 jechuudha. Bakka wal 25 illee. Bakka naannoo makana. 24 23 akkana ni taate. Takkaa fi lama irraa buni shaaquma bakka dhiisumaan qabu. Amaneetti. Wallahi billahi gammaanoo ijoollee baddeessa dawwale waan isin jeef ganda irraa guutii akkasuma umriin ishii. Talma ishiin jette sanii 23. Akkasillee 25 inni ijoolleen ta'u. Zammaanoo. Wallahi billahi umriin tiyaamata 23. Waraqaa ani ganda fichee baradhee fideetiniin chaabbaa akkana manarratti isin laxxafa warra umrii xiyyaa cinqatu. Hinto Rasibu berwarde amma maayitase manati yiti mi Ramana abu tan umri ti tikkelenya ni madda irabu virra jolle badesa tan jolle galan soti ubule sakhi zamano jolle badesa tan rasibu amasha ki 01 digi 0 ratti ji jolle man nambe den juttu gafa nan jolle ganda fiche abba ye ganda fiche man jaru tre de gefar si finima an jolle galan soti ati badesa zamme khain amata shen rana bu jona ngi tan rasibu karana gati godin gati fa do anaka du bingo dina zamano Ranabu fi rasibu miti. Nama lama dawalte gafatemi. Nama sadafa yo fete mas dawal. Ganda fiches barni be khamani jaru tu rekit. Sanifu ani riate na seno bole sakhiya gijena ta. Enyun. Akka obli. Nam yakasi jima ka mo be khamadi de sadi. Jimani kamana re jima amata ko sadi tu kamana. Hai. Jima warri arabgeni kama tanan doisin amalle wana arabgen kabdun doisin. Harargeen jolleen harargeen jimaa gurraa amata 37 jimaa amata 12 kamaati jolleen harargeedha an jimaa amata ko kanin kamoo eegale jimaa oromoo ittiin hin feemase jimaa oromoo ammas promotion isin qore beeksisan isin qore bakka jimaan saa jimaan isin dha asirraa dhabamuu qabu joottiin dhufee jimaadha sagalee isin ta'an wardaan an suusii jimaan qamu warra lafan na beeku gaafadhu ammallee wardaan jimaani kamaati moon kamaatu jian jimaan kamoo so jimaa garuu qaama jimaa kamoo qabda maaliif hin kamaan jimaa maaliif hin kamaan jimaa kasan kamoo kana boodaawan aboo dirqinis kamaan warra jimaa kasan mana kaytiin beeka warda iftaame jimaa kasan maallaqa irra kaayatiin bar jimaa kasan bitee kagizee asirratti injiitu mirqaan cabsii waan anjani bar an takkaa mirqaan cabsiin teekis hin beeku jimaa oromoo promotionan godhe akka namni jimaa fakkee itti godhatee jimaa keenya jimaa keessa anaa isin miidhasi bar barcaa namni hin beene namni sababa wardaan olee qamoo eegalee barcaa sababa kiyya jimaa bitamaa bar Amerikaa keessatti sababa kiyya bar jimaa wal dorgommiidhaan bitama indi wardaan olee teenkiyuu naanjoo qabdi silaa beetanii micoottu nama dhaggeeffatu sabura wallahi billahi indi daree uffachaa shiita irraa uffachaa abaayaa irraa uffachaa maal irraa uffachaatiin jimaa oromoodha beeksisaa micoo usmeenurraa tummaan iyyiti na dhaggeeffadhu gaafii namni jimaa qabu maareedha naan jettee amatti akka bar miidirree fan dhufeen. Hainaa soon.